Nagaa faraarri Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u, akkam jirtu maatii Waaqayyoo nagaa keessanii burqituudha. Madda dhuguuf yeroo isin naqxan immoo bishaan of keessaa hin qabu. Duumessa irroo baay'attanii gaafa isin ilaaltan immoo wanti keessaa gadi roobu immoo hin jiru. Oomachirra keessa jiru suni guutee jira birciqqoo gaafa isin dhudhan immoo hin jiru. Barsiisa sobaa jechuun akkasi. Biyya keenya keessatti jaarraa tokko oliif macaafni qulqulluun lallabameera. Garuu jireenya namaa jijjiirameera. Waldaan kiristaanaa jijjiiramteetti. Heerti biitii Waaqayyoo, dhaannaa onnee Waaqayyoo argaa jirti waldaan kiristaanaa. Yesuus isa kan biraa, hafuura isa kan biraa, wangeela isa kan biraa, cubbuu jibbitu nuun jedhee jalqaba. Akka Waaqayyoo taatu nuun jedhee jalqaba. Yaada Waaqayyoo isa dhugaa argattu nuun jedhee jalqaba. Waaqayyo waan isin dhibu ittiin bu'inaan jedhe. Birmadummaa guutuu hin qabnu. Waaqayyo xiqqoo seera nutti baay'iseera. Akka abbadeera xinnoo ishee ittuun bu'inaan nuun jedhee hin jenne Waaqayyo akkas. Sarbamnee jirra. Mirgi keenya guutuu miti. Seexana sammuu keenya ibse malee Waaqayyo nutti dukkaneessee ture. Waan isiniin galii wayii jira. Waan ani isinii ibsuun qaba. Diippilii hubattu jedheetu nu jalqabsiisa. Waan Waaqayyo nu godhetu ganaa taatu nuun jedha seexana. Abdatamaaf raawwatamaa wal keessa nu jalaa balleessa seexana. Waaqayyo isa kanatti hunduma keenyaa eegu.